dubbii wallaalee miti. Akkasitti balbala maatii isheerra dhaabattee kabajaan boossee heerumti ilmoon durba silayyuu. Okay. Buteen jechuudha. Maaf butaman maal jechuudha? Siluma moo si ana nama butuuyi? Bartidee faasoo kabajuu barteettedhani. Sammuu eessatti agartee? Maan inni mooraa kana keessaa wajjin bultee maal jedhan dubbatan immoo dhugumaay? Natti hin dhugaasa. Shamarri gaafa heerumtu balbala warra isheerra dhaabattee boosse. Dhiirri immoo ishee fuudhee barasaa guutuu duukaa bu'aa jiraata. Kanaaf guyyuma tokko bu'uu wayyaa jedhani. Akkasii dha. Ati mee namummaa sitti nagaamu gaafa nama ol jaalatu gargar baastu. Haadha manaa qaban jaalalleessa. Baay'ee jaallata isheenis baay'ee jaallatti. Nama ol jaalatu immoo gargar baasu keessa waan argattu qabdaati. Sirumayyummaa abdiinsa. Siini guyyaa lama sadii si duukaa bashannanee maal jedhee akka qodaa si gate si bira darba malee dhimma kee hin qabu. Nagamachiisuuf akkan taane hamtooti dukkanaa tokko keessa bixaa jirtu. Gara laafummaa tokko malee duukaa amanuu qabda. Eeyyeessa ajjeesa. Dhugaadha moo si amanuu lattu? Urjiin duuti daaraa taate. Kuma shantaa. Wal fuudhiin turuufis dadhabuu. Qabdanii seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Har'ammoo mucaa godha bu'uu hin danda'u. Akkan si ajjeesutti meen ture. Gara laafummaa tokko malee. Kaleessa obboleessa koo. Ati hiree Oromoo Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beeku. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatam agayeera garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabne yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii Awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa amaanaa herrega socho'u labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'aa filannichas ni jaallattu badhaadhinni Awaash waliin baankii Awaash. Yaa qabuuko dhugumaanumatu danda'e waggaa amma kanaa si malee qobaa koo jiraachuu danda'a. Ta'uka. Yaa ilma koo maaluma godhe akkamuma ta'e eessumaa fideen si barsiisa gaa maaluma abbaa koo irraa fideen qarshiisii erga. Eessuma fide moo akkuma asitti ofii kee dadhabdee olii gad fiigdee of barsiisteetti biyya ormaatti immoo harka nama alaaluu jalqabda jechuudha. Eeyyee fala tokko barbaaduu qaba. Maal abbaash mana bal'aa guddaan mana ga'u kana keessa qobaa koo akkamuma ta'e qaboo koo malee akkam godheen jiraadha. Eeyyee tokkoffaayi
ilma koofis waanan ergu argadhee jechuudha. Ofii koos mana bal'aa duwwaa kana keessa kan godheen jiraadha. Qobaa koo eeyyee haa ta'u mana kana kireessuun qaba. Eeyyee dhuguma amma yoonatti akkamittan akkasii yaaduu dadhabe garuu. Maalo. Inni baraanaa raajiidha. Shamarran raajii fidanii. Sheemiidha. Citaa irra jaba. Kaballaa keessana yaaddeemmoo? Ati immoo kaballaa hangaafa sana kabajaaf jedhee malee sodaamini. Garuu immoo hin irraanfatinati. Shamarraniif aduun gaafa fuulatti lataan callisanii mana gubu. Gaaficha kabajaacha dhiiste moo maqaa magaalaa wallaaltitti kan kabalamte? Magaalaa dogoggoruu fi kaballaa maal turetti fide? Angaruu wanti na aarsu wantumti na gumuunaan. Mooraa kana keessatti otuun shamarran tokko wajjin arrabaan malee jaalalaan otuun edaamin darbuu koodha. Wayyoo anaa. Aayishuba maaluma si wayyaa? Jaalalaan edaamu shamarran wajjin. Ergaan gottol baanii moo buleessa? Jaalala miniiti waan biraayyuu didaaru. Hindidanii ana ofii kooti imboonye warrabbaa manaafan boo'e. Aayishuba galgala kee haa bariisu. Hankeenya mini warrabbaa manaafan boo'e. Aha. Jaba. Qodaan kun akkamidha? Maal gochuu barbaadde? Carraa keenya yaalla waa fedheef. Lakkii taa'ii maqaa magaalaa wallaaltee moo kabalamtee dhuftaa taa'i? Magaalaan Faransaay Paaris mini akka nama wallaalaayi. Hana Juba! Maaliidhaa gurbaanis carraasisu sagalee teedha duuba sanatti dhagaa warroota liigite. Haadha Shuumaa jettu. Maal? Kunoo sana micha waajjira ibsaatu hojjetu. Sakabiidhaan isatti ibsaan nurraa dhaamsa. Makkaamti si dhuwa. Hin gaafanna kaba godhufe balbala korra dhufe. Dhimma ni nurraa qabu gaafan. Nama fardaan barbaadan lafoo argatu jedhanii haa dhufu nan barbaada. Al tokko adda isaa burusu. Addi kee buruqu jedhu maal burusite gaafannaa siin jedhe. Dubbitti na deeminati. Haa dhufu gaafanna. Hello sister. Nagaa olte ol dubbisuun gaarii wal baruun waan ol fayyadanii beekanii. Akkam jirtati? Maal eeggaan gootol baatanii ma beeknama akkasii nu jalaa hin qabne akkasii nu dubbisuun barbaada. Garuu dhiira jalaa callisuun kun immoo gaarii mini balaa guddaa baata. Deemsi kee immoo bareeda. Deemsa kee kanaaf kan ta'u faashinii tokko qopheessaa jira. Maaliif sirratti hirmaatu? Kanaaf dheeni akkatti na ilaaltu kana mini garuu miniiti ijoolleen shamarranii mee kana duukaa salfii kaa'aa oola. Utuu waa'ee koo bartee kan ammaa nan dhiphisu turte. Nagaamuyi. Aloo. Waan si fayyadudha kun waan si ana qofaa mini siinu si fayyada. Agaamaan jiruyi. Aloo. Nagaamu. Sinumaaf jedheen dhiisee malee ona adda isaa buruqsee. Obsi been gaafannaa dhufu. Dhimma waan inni nurraa qabu sana gaafannaa waa ibsaa kana. Akkam wanta na dhashuma? Nagaa galata Waaqayyo. Maal taana seetanii? Akka ibsaan nurratti dhaamsisan nagaa keenya dhaamsuu hin dandeessanii. Maaree aan keessan sararri keessan kalee sirreeffamamoti. Ibsaan eegaa mala isheeti gaafin dhufti gaafin baddi. Maal ofuma isheetee mala baafatti? Amma isa dhagaa jirtati. Waajjira dhagaan jira. Isa moo mana teessu maal hojii waajjira deemte moo nurraa dhaamsuudhaati? Callisi gurbaa qaba paankee. Akka kana si naasofsiisin. Jechuu amma ifaayirti nurraa dhaamsuudha kaa yoo ishaa dungoo qabate nutti maanni. Shuba.
maalan si godhe adaraa waaqayyo maalan si godhe ammaana kana cennattu maaliif ammaana yeroo callee haasawat dhiisii anadha amaana haasayinaan hin jettu maal ansiif hormaa maal Isayyuu dubbattaa callisimi. adaraa waaqayyo akka abdiitti adaraa waaqayyo Dhiisiidhi. abdiitti akka himne abdiitti himamte naanna lolaa Abdiitti immoo akkamittiin himu? Abdii miti kan kana qopheessaa jiru. maal akkasiin jedhanii kana dhageenyaan abdiini naanna lola abdii ajjirma wallaloo hin barbaadu na lola kana dhageenyaan kana godha waltaate waan jenne lola Isaa miti kan kana qopheessaa jiru. akkasmini urjaa wanticha nu bannee tiniisa akkasmini anaaf abdii baqa gargar galuu keenya Ani kanan jedhu. Yeroo hundumaa ijoollee durba akkuma kanatti cinqaa ol taati. maaleessa ganama mana sagadaa naqaa guyyaa mana laayibarii naqaa galgala mana sagadaa naqaa amma kun mana sagadaadhaa beetuun mucaa kana jabaa bira taa'u akka tasa sitti fidinee ta'e malee. Sagaddee duuteetta amma dhiisi. Dhugaadhaan utuma jabaa bira ta'e mana sagadaa dhufe mana utuuni jabaa bira taa'u akkas ta'e. Amma sadhiisiiti. Guyyaan dorgommii yoomidhaan hanga dhumaa anatti. Maali urjiin hin qoosiin hin jiru. Maaliin qoosaan jiru? Amma guyyaa dorgommii maaloo kana wallaalteeteeti. Kottuu dorgommiidhaan jette amma nan dorgomaati guyyaa sana yoom dhufee galmaa isa duwwaa natti. Maa qoostaa urjiin utuu haasofdu barumsa akkam. Doormii jireenyi nyaati kaaffee fa'aa siitaa jirani. Jireenyi kaampaasii akkam siitaa hin jiru. Dubbii jijjiiruudhaa gaa. Jireenyi kaaffee. Maal mucaanana akkam haasoftaa? Mucaanana akkam si haasofsiisa siinii akkam haasoftaa? Haasaa kana eessa barteeti? Meelii simeet haasaa ijoolleedhaan maal gootaa miti ijoolleedhaan haasaa ijoolleen dhaggeeffati. Maal kun haasaan ishee kan ijoollee miti nama qaanessiti. Haasaa ijoolleetti qaana'uu dhiisaati waan uummanni isinitti qaana'u sana hin hojjetina dhiisaa isinitti haafu. Haasaa ijoolleen jedhina. Umuriin kee meeqa? Biroo kam hojjetaa dha shubaa? Mandaruma kana keessaa hojjeta. Haasaa ijoolleen si'ana haasoftu dhiisiiti waan ijoolleen si'ana siin gaafattu deebisi. Itti adeemaa jirra karoora keessa jira. Yoon bira geessure karoorri keessan kun miila qabaayi. In adeemaa. Lakkii aanatu miila qaba. Utuu miila qabaatte maaf fiddee deemtee warra ibsaan qabaanneef hojjetta. Nu wajjin dhaabbattaas naasoftu. Namitti nama oromoon beektu fakkaata. Jalaa balleessu. Gudiisee gooleedis. Akkami waan barumsa akkam jireenya doormiin Dhiisii tole hin himu. Akkamisi? Shuba. Otuu dandeeraa. Tinimtu. Tinimu. Amma eessa dhaqaartatu haasofnu? Laayibraarii seenaa jira. Laayibraarii gaariidha laayibraarii moo dubbisuun gaariidha dubbisan malee mootaana keessaa boon hin fakkaatu. Laayibraarii dhaquu moo awjiriin dhanna malee laayibraarii. Seentaareetis. Aha. Haraarjii kiisaa qabdamni ati. Maal mana sagadaaf laayibraarii malee maaltu maal. Itti namne kottaan marra laayibraarii wallaa oolmaa wajjin. Waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatamu agayeera garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii awaash maratti waadiyaa herreega qusannaa amaanaa herreega socho'u labbeek waadiyaa herreega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herreega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'aa filannichas ni jaallattu badhaadhinni awaash waliin baankii awaash. Kunoo akkuma argite manichi bal'aadha mana guddaadha. Anis immoo mana guddaa bal'aa kana
qe'ee koo waggaa meeqa kanin keessa jiraadhe kanin dhiisee deemu jaaladhee miti dhugaan siin jedha. Dirqii natti ta'eetu rakkoo inni mudateetu malee qe'ee koo gatee deemuullee hin barbaadu iyyuu dhugaan siin jedha. Maaliif kireessitarii akkas taananati? Ilma koo tokkotu yuunivarsiitii barumsaaf deemeera. Waan biraa waan tokko hin qabu. Mana guddaan mana ela isuma bilbila hin kaasu. Hin kaasu hin dubbisu. Maal akkati kiristuun hin beeku? Hin beeku. Mucaan kee moo? Hin beeku. Maal taate Armiit? Rakkoo koo dhagahuun barbaadu waan ta'eef mana kireessiin jedhee na dhoowwaa kanaaf jedhe. Kastaanaan boru ganama dhufee mana kanaa bahee yoo jedhe maalan godhan? Lakki. Dubbii dargaggeessa ammaa na qon. Kana irratti immoo nama kana hin jiraadhu. Kanaaf maal jedheen amaneetti gala kanatti? Lakki waan akkasiilleen uumamu dhugaan siin jedha. Amala mucaa koo anatu beeka. Qaboo koo akkattan guddisee anatu beeka. Isaaf hin yaadda'e dhugaan siin jedha. Anillee sodaadhe. Garuu ani sodaadhe. Waa tokko uumamnaan mucaan kun dhufee kootu bayinaan jennaan ata karoo keessa gallaan birrii koo boru ganama naa deebista. Rakkoon lakkooftee naa deebista. Rakkoon hin jiru. Annan sodaadhe. Durumayyuu rakkoon akkasiin uumamu. Uumamee jennaan immoo numan sii deebisa maan rakkoon jira. Garuu innis isaaf jedhee akkan kireessu waan beekuufi rakkoon akkasiillee uumama jedhee hin yaadu. Kanaaf waa tokko hin shakkinati. Shakkii keessayyuun seeniin dhugaan siin jedha. Jettee? Akka sanaan haa ta'u boru maatiin dhufu shantaanii dhufanitti gurratu. Ittaa godhanii boru. Haa ta'u rakkoon hin jiru. Hin yaadda'in waa tokko hin yaadda'in. Ofii kee mana argatteettaa? Mana xinnoo tokko argadheera. Si geessii garuu? Inuma nagaa maalan ittiin godheetteetu nagaa. Ilma koofaan tokko yoo hin godhee naa wayyaa. Haa ta'u. Borutti guurannaa. Haa ta'u. Sa'aatii barbaadaniin koottaa nu mana jira. Nagaan tura. Nagaan bulu. Jaalala keessatti inni rakkisaa fi inni hamaan haalota irratti hundaa'anii nama jaallachuudha. Addunyaa kana irratti namni guutuu ta'e tokkoyyuu hin jiru. Tokkoyyuu. Urji. An garuu si argachuu kiyyaa nama wanni hundi guuteef nama guutuu ta'eetiin natti dhaga'ama. Dhugaan siin jedha. Dhugaa abdii kun ani si argachuu kootti akka waanan haadha koof abbaa koo irraan beekne argadheetti natti dhaga'ama. Garuu ani siin madaalu. Siifis ta'ee sammuu hiriyoota keef anaaf ati jaalala isa jedhamu kana osoo hin jalqabnu ta'ee gaarii. Urji. Siif madaaluun jechuun maal? Siif madaalli maal? Inni kun magaalaa dhalatee, inni kun baadiyyaa dhalatee, inni tokko sooressarraa dhalatee sooressa ta'e, inni tokko hiyyeessarraa dhalatee hiyyeessa ta'uu kanaasiif madaalli. Lakki jechuun koo anaaf jettee waan baay'ee taate, anaaf jettee waan baay'ee jedhamtees.
Na jalaa dhukkubsattee immoo ilaata. Yoo na dhukkubsatteetu laata. Hello, hello. Booko. Nagaa keeti ilma koo. Nagaa saagalatu maal bilbila kaasuu diddeemi. Nama wajjin haasaa qabadheen ture amman arge. Oo, akkas taanaan qofaa kee miti kaa. Dhuguma maa qobaan taane mee ofii ati akkamii ilma koo. Jira armee qaanuu nagaa kooti hundumtuu gaarii. Ishoo jabaachaa jirtaare barumsa irratti. Nyaatni dhugaatiin oomee akkamsi gochaa jira ilma koo. Hundumtuu naateera miikoo waan tokko yaaddeenatti qilleensi isaa baay'ee namatti tola ijoollee wajjinis wal barreerraa mooraan sammuu baay'ee namatti tola barumsa yoo eegalleerra. Ishoo ilma koo naa jabaadhu. Jabaadhu ilma koo barumsuma kee irratti naa jabaadhu. Gidduu kana immoo xinnoo ishii qarshii wayii liqeeffadheen sii ergagaa. Maal? Qarshii? Qarshii maalii naa ergite? Harmiyaan amma qarshii tokko sirraan barbaadu. Ofii keetii isa gabaa keessa teessee aduun si gubee si waadu sana fiddeen haalachuuf yaanaaf. Lakki qaboo koo. Isallee duraanan waadaa sii galee. Gabaa keessa lammatan taa'uu jedhee waadaa sii galeera. Gabaa keessa taa'uullee dhiiseera. Maarree gabaa keessa teessee fiddutaa inni attammoo kadhattee naa fidda. Isaaf hin yaadda'in. Eessumaayyuu haa ta'u fideen qarshii wayii sii erga. Qosaa akkasii dhiise harmi. Na jalaa rakkachuu hin qabdu ilma koo. Maani qarshii tokko iyyuu hin barbaadu. Sammuun koo nagaadhaan akka inni baratu yoo barbaadde haasaa akkasii lammatanatti hin kaasi. Jedhi maalumaafuu rakkoon hin jiru gaa. Haa ta'u atumti na jalaan rakkatiin qofa. Ishoo. Tole lafee koo. Baay'ee si jaalladha. Naa jabaadhu ilma koo. Tole. Nagaatti tole. Waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatamu agayeera garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa amaanaa herrega socho'u labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'aa filannichas ni jaallattu badhaadhinni awaash waliin baankii awaash. Naaf jettee waan baay'ee mee maal so'aati boru carraa argattee soorumtee beekumsa argattee jennaan ansiif si madaalu jechuudha urjii akkasii yaadda urjii haga amma waan si waliin dubbataa ture hunda asirratti nu haa ga'u. Maal? Urjii kana waan jechuun eenyutti na dhiiste deemtu? eenyutu si dhiibne urjii dirree irratti si dhiibne urjii angaruu si faana wal falmuu hin dadhabe humna ittiin si falmuu hin dadhabe kanaaf si dhiisee deema urjii. Maarree kaleessa bakkeedhaan afiddee har'ammoo bakkeetti na dhiistee deemta taanaan deemi. Anaaf rabbi jira. Anaafis waan ni jira. Anaafis waan ni jira.
akkas taanaan waan na biraa qabdu hunduma isaa fudhadhuuti deema. Kenya taka kodanneen fuudhannee ofii dadhabne alagaadhaaf lannee hire Kenya taka kodanneen fuudhannee. Diraamaa hireetiin booda walitti deebineeti jira daawwattoota keenya hundeessaa fi abbaan qabeenyaa dhaabbata Microsoft eenyu kan jedhu gaaffii dhiyaana galgalaa keenyaa irraati ammas irratti hirmaadhaa isiniin jenna kanattaan sin immoo mana kitaabaa xiqqaa tokko isaan biraan ga'uuf. Odeeffannoo arganneen biyya Xaaliyaanii keessatti mana kitaabaa ijaarsisaatis xiqqaa ta'e waan hedduuf keessatti